biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruun ijaba keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba kajeelloon ganama dafaa dhaqqaba abdii booru si khadii waaru dhaloota garroo daa'imni xichu namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyyaa abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo biyyaa abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Akkam jirtu daawwattoota OBN Gaammee ijoollee qaqqacalee mul'atee garee nagaya fayyaadhaa kan daawwachaa jirtan qophii abdii baruu torbaaniin sa'aatii kanatti kan isiniin dhiyaatudha. Arraas daa'imman qaqqacalee lama qabaddeetiin dhiyaadhee jira. Isaanii wajjin ammas maal qabdi laata ijoolleen tun waan isaan qabaniin irraa odeeffachaa isin biraan gaa muuxannoos barnootaas ittis ni bashannantu waan irraa qoddattan ni qabdan jeeti. Qophichaa wajjin kan isin faana turu amma jira amma nuuri isin hanga xumuraatti nu faana turtii gaarii. Bagana gaya nu duftan. Bagana kan eegda. Baay'ee gaariidha. Mee maqaa keenatti? Atnaasiyaa Sisaay. Atnaasiyaa Sisaay. Atiyoo? Farhaan Ahmed. Farhaan Ahmed. Atnaasiyaa Sisaay eessaa naa dhufte mee natti? Eessaa dhufte mee? Haayye atoo? Hanqaniin dhufe Boolee. Boolee. Arraan tana gaa magaaluma tana keessaa nama lama qabaddeetiin jira isin lachuu magaalaa tana dhalattan? Baadiyyaa ni deemee beekame? Ana. Baadiyyaa deemtee ni beektaa? Tole baadiyyaa akkuu deeman mee beeyladoota manaa keessaa qonnaaf maal fa'aa itti fayyadamu? Qonnaaf moo? Ka qonnaaf tajaajila kennan beeyladoota manaa keessaa? Haraashii. Haraashii. Haraashii jechuun qindii jiboota. Akkasii mee? Isaanii qotu takka argite? Hin agarre. Meeshaalee fe'ina jiboota kan nutti himuu dandeessu ni qabda? Hin qabu. Garuu hin argiteen beektu achitti? Eessatti? Bakka isaan qotan sanitti? Argee ani jaaniin agartiif irratti huntee malee. Tiifi agartee malee jaaniin argite? Tole midhaan biillaadhaa yookaan qarmaadhaa yookaan beektu ni qabda? Hin qabu isaan. Midhaan biillaa? Garbuu yookaan eessoo qamadii faan argine? Argee. Midhaan biillaa yookaan qarmaa jedhama afaan Ingiliffaatiin girayin qajaariin kan baay'ee gaariidha. Mee maal fa'aa nu qabattee dhuftee Atnaasiyaa naggaas dhuftee gaa akkanallee shaa jettee ta'isi maal fa'aadhaan shaa nu godhuu deemtame? Walaloo. Walaloo. Faashin shoo fi shaggooyyee. Shaggooyyee. Faashin shoo fi shaggooyyee qabdi. Tole eenyu si barsiise garuu akka faashin shooyii shaggooyyee walaloo isaan kan hundaa'u eessa baratte nutti? Obboleessa kee. Obboleessa kee si barsiise. Baay'ee gaariidha. Waan adda addaatis waan dhaloota abdii baruu biyya tanaaf warreen hegeree yookaan abdii biyyaa ta'aniif ni ta'a jaanii itti amanu haa si barsiisu tole. Ammallee jabaadhu barsiisiin jaan asumaanuu. Haya mee walaloon teetaa akkami? Walaloo walaleessaa gurra naaf ergisaa gurra qofaan afaaniin callisaa walaloo mata duree kiyyaallee waa'ee barumsaatii barumsaan isaa sammuu namaa cimsaa eenyummaa dabarsaa muuxannoo gabbisaa meeshaa qaroominaa hundee dagaagina galmeessitu seenaa barumsaa furkaanaa raqicha tokkummaa mincaastuu doof farra wallaalummaa oomishtuu beektoota koo bara ibsaa nama maraa maqaan koo Atnaasiyaa jedhama. Ani kan baradhu Astuu Community School jedhama. Dareen kiyyallee Nurserii Afaan Oromoo Aarraa jedhama. Annaa dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Waan nu dhiyeessiteef guddaa galatoome. Mee Astuu Communitytti meeqa barattaa natti himi? Nurseriidha? Nurserii san keessaa meeqa baate? Tokkoffaa. Tokkoffaa. Qabxii meeqaan? Qabxii olii galaa meeqa fitte? 5. 5. 5 fitte? Shaniin tokkoffaa baatee qabxii olii galaa guutuu tatti tokkoffaa baate san barsiisaan keessatti ni himne? Meeqa jeeme? Sitti ni himne. Kaardiin fudhattanii meesan? Suuta barta dhageesse? Cimiiti? Fuuldura ammas na bira deebitee yeroo badhaasa garagaraati fudhattu. Sinaa sochisa tole? Jabaadhuna.
walaloo dhan qaba walaloo ni qabda fi mammaaksa maaqsaaya maqmaaqsi dubbisni fidaa dubbisni fixa mi'eessituu dubbiitii soogidda dubbiitii hayyee maaso qabiraamu ee haganuma haganuma qabda hayyee walaloo itti beekam jette walaloon tiyya haa mata dureen walaloo kiyyaa hayyee hundee jiruu namaati hundee jiruu namaa ee jireenya namaa kana waan bu'uura ta'a jechuudha ee tole wanni jireenya namaa kanaa bu'uura ta'a maalii jee namni hundinuu gaafa walaloo ta'e mata duree dhagahu takka jee kan isaan beekanii fi haati jettus walirra laallatee si dhageeffata si daawwata mee haya itti himime hundee jiruu namaa burqaan qaroominaatu kan dhiirofummaa barumsaan ifama dhamdhama mi'aa taateetu natti tolta tanaafin si baradhaa faayidaa guddaanaaf qabdaa tanaafin si baradhaa faayidaa guddaanaaf qabdaa meeshaan humna qabu kan dukkana dhabamsiisee ifa gadda nuuf kennu ka akka barnootaa ta'ee ni beeytan hantana isiniif hin himu addunyaa tana kan nuti jijjiiruun furtuun isaa barnootumaa kanaaf namuu bakka jiru barnootatti haa hiriiru namuu bakkuma jiru barnootatti haa hiriiru barnootatti haa hiriiru ergaa baay'ees qabdii namni hundinuu barachuudha qabaa nama barateetu lammii barateetu biyya tanaas jijjiira baay'ee galatoomii ulfaadhuu siin jenna ati naasea mee hogguu laaltu maal baasif mul'ata nutti himi mee isa seessittuun kun natti himi gaasuu talaan dhiyoo tana gurra kana namni na kafalee hedduu nan dhaga'u sagalee ol kaasi mee natti himi iddoo nama jirutu neessa Astuu community takkanaati haya qophii amma irratti si afeerre tana takkaa daawwattee ni beektaa hin beektume ganaa daawwachuu qabda OBN gaammiyoo isaa hoo daawwatte miidiyaa maaliif daawwattamee hogguu mana galteeti TV irraa qophiilee akkam laalta fiilmii oduu durii fi caaltu miidiyaa kamiin laalta garuu kamirraa laalta waan hanga kana kamirraa argatta gaammee baay'ee gaariidha bikka gartee ati irraa oduu durii fiilmii irraa laaltu san gartee achi jirraa irra maal jaaniin miidiyaa OBN gaammee kan dhaloota oomishu tole mee atiitu nammaan tana guyyaa woo maal taate si gammachiisame yoo waa si bitamoo yoo si taphachaa oolte moo maaltu si gammachiisame yoo taphachaa oolte tapha akkamii maal fa'aa taphachuu jaalatame nutti tapha yaadeemnu akkamitti taphatan yaademnu bosona keessa waraabessoo barbaadu waraabessoo jirta maal gossaa jirta nyaata koo nyaachaa jira yaademnu bosona keessa waraabessoo barbaadu waraabessoo jirta maal gossaa jirta bishaan koo dhugaa jira yaademnu bosona keessa waraabessoo barbaadu waraabessoo jirta maal gossaa jirta harka koo dhiqachaa jira yaademnu bosona keessa waraabessoo barbaadu waraabessoo jirta maal gossee eddaa si nyaachuu eeda gosh tapha bareedaa nu dhiyeessite ati garuu galgala abbaa kee ni dararta maaliif darartame maal si taphachiisame abbaan kee maal si garsiisaa abbaa caadaa lakkooysa oduu durii waa baacoo sheekoo waan akkamii si tapha akkamii si taphachiisa galgala hundaa si taphachiisa gosh jennaan galatoomi jennaan
abbaa keetiin tole ati garuu yaa'iin qabdume ni qabda akkuma bareedduu kanatti amalli keetis bareedaadha baay'ee gaariidha. maaltu naafee jetteeti? Mammaaksa. Mammaaksa. Yaa aboo mammaaksa kana duubaati naasii mammaaktamu anamma himaayitamu warra si daawwachuu jiru kana mammaaktamu kamiitu irra si hooyyame? Addunyaa. Addunyaa. Miyaa hidhageenya nu hundinuu numa hundaa waliin dhagayaa mammaakame. Ijji baddi barbariin sodaattu baddu baddi malee saree ija hin dhiqan. Firaan boonan malee firatti hin boonan. Qalafatti waliin hin taane muka waliin hin koru. Fira fagoorra ollaa dhihoo wayya. Tole bayxii malee saree ijaan kuulan. Fira fagoorra ollaa dhihoo wayya. Firaan boonan malee firatti hin boonan. Kan jettee tole mee bayxii malee saree ijaan kuulanii maal jechuudha isa? Baddu baddi malee saree ija hin dhiqan. Hin dhiqan yookaan ijaan kuulan. Dhiquu jechuunis sanumaa bayxii malee hin dhiqanii yookaan hin kuulan. Jecha mammaaksa Oromoo keessaa maal jechuu barbaadaniit akkana jaalladha? Saree ija dhiquun hin ta'u. Saree ija dhiquun hin ta'u. Waan hin taane takka inuma yookaan dhabama taate yoo du'a taate isaa duutu malee waan hin taane takka yookaan waan si xiqqeessaa takka dhayxee hiisin kadhattu yookaan hiisin gootu jechuudha. Firaan boonan malee firatti hin boonanii ati naasee haa dhageessee dubbitan dhageenyame miichi dhageeffannaa qamee nutti himete. Firaan boonan malee firatti hin boonan. Maal jechuudha isa? Ergaa qabdi? Ergaan qabu. Ani hin beeku ergaa ishee. Ergaan isiidha. Fira kee aanaa kee ni boontaan malee ittiin boontu. Qabeenya qabduunis ittiin boontu. Humna qabduunis ittiin boontu. Beekumsa qabduunis ittiin boontu. Qabeenyi kee ka biyya tanaaf oolu yoo ta'e biyya tanaaf oolchita. Beekumsi kee ka biyya tanaaf oolu yoo ta'e biyya tanaaf oolchita. Humni kee ati qabdu biyya tanaaf ka oolu yoo ta'e biyya tanaaf oolchita. As dhiiftee biyyeetti dhalatte tatti guddatte tana dhiiftee qabeenyaanis beekumsaanis humna qabduun asoo isaan kanarratti hin hojjenne biyya biraa dhayxee hin gargaartu. Akkasuma ammaas maatii irraa dhalatte jechuudha. Si galtee? Fira kee ni boonanii. Ni boonanii malee ittiin boonan. Lafatti waliin taane muka waliin hin koru. Namni lafatti waliin taane muka waliin koru. Wal shakkiidha tunis. Yoo lafa tanatti waliin ganin yoo asii waliin amanin yoo asitti waada walii galle san ni eeyna jennee asoo waliin amanin wajjin karaa deemne booda wanni dhufu wallalu. Matuma abbaa asoo waliin amanin deeme san waan gaaga'uuf yookaan kasaaraa guddoo keessa waan galchuuf lafatti waliin amanne maaltuutu muka wajjin isin korsiise yookaan maaltu amna dheertu waliin isin oofee jechuudha. Kanaafuu daa'imni daa'imaatti waan akkanaa kana beekuun Oromoon akka dhaloonni as booda dhalachaa dhufus waa baruu fi jechama yookaan afoolaan afoolli waa hedduu of keessaa qaba. Guutumatti afoola yoo jennee waa hedduu of keessaa qaba. Isiisan immoo maal keessa kaayyata? Daa'imman keessa, dirree keessa, haawwan keessatti ifataa jechuudha. Kanaafuu ergaa guddoo qabdi. Takkoo? Takkamoo. Fira fagoorra ollaa dhiyoo wayyaa. Fira fagoorra ollaa dhiyoo wayyaa. Hamtuun dhuftus toltuun dhuftus hammaa fi himaati qajeemaan himne. Himi qaati kanatti himu jiru si makmaaka soor. Ayyaa. Fira fagoorra ollaa dhiyoo wayyaa jechuun firri yoon fagaatee daddafee si dhaqqabu ollaan yoon dhiyaate immoo si dhaqqabaa jechuudha. Akkanadha baay'ee gaariidha. Hamtuus ta'ee toltu gaddaas ta'ee gammachuu fira fagoorra ollaa dhiyoo wayya. Ollaa dhiyoo wayya baay'ee gaariidha. Meeqam jedha? Carraa ilma namaa jalqabaaf dhumasaa tilmaamuun hin ulfaataa waan hunduu man keessaa ilmi namaa daggalaa turee bulee dabalaa ilmi namaa daggalaa ka turee buleeti dabalaa silaa abbuun keenya dhala namaati isaanii har'aa carraan kan ta'e
haadha abbaa dhabanii haadhaaf abbaan dhabuun isaanii qooda rabbiitii daa'imman kana gargaaruuf qooda lammiitii ilmi namaa daggalaa turee bulee dabalaa ilmi namaa daggalaa ka turee buleeti dabalaa. Baay'ee gaariidha. Atinaasii harkan dhoytuufi? Harkan dhoytuufi? Haa hamilee akkana qannuufi qabdaa goosh. Maali namni tokko guwaa hojjetes yoo isaa dalagu gartees fayyaa harkadhu jechuudha. Hoggummoo namni si biratti waa dalage hamilee isaatiif galatoomi jaaniin tole. Shaggooyyees ni qabdaa. Fashion show ni qabda akkasi. Atinaasii Sisaayeen hordofa. Gosh. No. Gernata gosh fayyanati. Ulfaadhu daa'imni akkana waan agarte akkasitti nu agarsiisuu keetiif cimii ulfaadhu akkuma amma tana na agarsiiste barumsa keetis sirri cimi tole. Toftaan jiruu namaa burqaan dagaaginaa hulaasaa barnootaa saaqaaf irraa banaa barnoota barachuun mirga uumamaatii martii fadhaakaa barsiifadhaa maatii barnoonni haa ga'u iddoo hundumaatii ittiin fayyadamaa meeshaalee quunnamtii itti fayyadamaa meeshaalee quunnamtii baay'ee gaariidha. Faaruun ta'e ergaa qabdii. Atinaasii asittiin tolle faaruun tun? Natti tole. Sitti toleemi? Ati yoo faaruu kanaan qabdu? Waan nu daawwattaniif galatooma. Ijoollee gaammee hordofa. Kan daawwachaa turtan qophii abdii boruuti. Egaa waan hin qindeeffadhee daa'imman wajjin tattaphachaa isin biraan gahee taniin irraa qopheeffadhee xumureetiin jira. Torban immoo daa'imman akkana tabiraa qabadheetiin isin biraan gayaa bakka jirtanitti manatti qophii tana hordofaa jirtanii isinis daa'ima dandeettii addaa qabdu toora teelegiraama keenyaatiin nuun qunnamuu dandeessuu ammallee qophiileen OBN gaammee itti fuftii tiyyammuu har'a xumureetiin jira. Torban walitti deebina naa wajjin akka ajaa'ibaatti hangasuu nagayatti. Biqilli aduu yoo dhabe hin guddatu ni daba jallinaan guddannaan sindiriiruu ni jaba. Keenyan diriiraan guddate taa'utu baajaba qajeelloon ganama dafaa dhaqqaba. Abdii boohoru si haddii waaru dhaloota agarroo daa'imni xiqqoo namuu foombichu biyyaa fagoo bara haa irra wal garroo biyya abdiin tolte hangaatee mul'atte bu'uura haa jaarroo. Ya abdin tolte hangaatee mul'atte bu'uura